Ashaama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoork irraa oduu yeroo kanaaf qabannee jirruun isinitti himaa dursa mata dureewwan oduu. Baalee aanaa madda walaabuutti ongeen lubbuu namaa gaaga'aa jira. Sibuu sireetti torban kana namoonni 31 milishoota Amaaraan ajjeefamaniiru. Tuunni gadaa karrayyuu sirna haxaarrii gaggeesse gumaa mormii kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee jirrudha amma oduu bal'inaan. Baalee aanaa madda walaabuutti ongeen lubbuu namaa gaaga'aa jira. Godina Baalee aanaa madda walaabuutti balaa ongee mudateen lubbuun namaa fi beelladoota darbaa jira jedhame. Torban kana keessa gandoota beelli kun itti ammaate keessatti daa'imman sadii lubbuun darbu odeeffanneerra. Jiraattonni godina Baalee aanaa madda walaabuu akka himanitti ongee mudateen uummanni aanichaa beela hamaaf saaxilamuun gara gaaga'ama lubbuutti ce'ee jira. Torban kana keessa gandoota rakkoon kun itti hammaate keessatti daa'imman sadii fi beelladoonni lakkoofsaan hedduu ta'an dhumanii jiraachuun gabaafameera. Sababiin ongee kanaatis dhabamuu rooba waggoota sadan darbanii ta'uutu himameera. Ongeen aanichatti mudatee jiruu fi jireenya hawaasichaa qormaata jabaa keessa buusee jiraachuu kan himan jiraattonni haalli jiru akkaan yaaddessaa akka ta'es himaniiru. Ongeen beela hordofsiisaa jiru kun naannichatti to'annoon ala ta'aa jira kan jedhan jiraattonni keessumaa gandoonni tokko tokko haala garmalee hammaataa keessa jiru jedhaniiru. Aanichaa kanneen akka Araajii, Bariisaa, Goobalee, Madichoo, Qoloo Jawwee, Warree fi gandoonni hafan muraasni gandoota sadarkaa amaarra jiranidha. Jiraataa ganda Araajii kan ta'e Abdoo Ismaa'eel abbaa maatii 15 maatii dhiisee waan nyaatan barbaada bahee dhukkubsachuu fi daa'imman torbee kana keessa du'an keessaa tokko kan isaa ta'uun dubbateera. Gargaarsi midhaan nyaataa hamma tokko uummata Baalee Roobee irraa guuramuun gara kantiibaa magaalaa Roobeetiin dhaqqabee turuu jiraattonni eeranii ta'ullee gargaarsi kun gahaa miti jedhaniiru. Qaamolee dhimmi ilaallatu hundarraa'uu deeggarsa tattamaa akka barbaadan dhaamanii jiru. Sibuu sireetti torbaan kana keessa namoonni 31 milishoota Amaaraan ajjeefamaniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu sireetti torbaan kana waraana qindaa'aa milishoonni finxaaleeyyii Amaaraa bananiin lubbuun Oromoota 31 oluu darbuun dhaga'ame. Qabeenyi uummataas saamamuu fi barbadeeffamuu ragaa naannicharraa maddeen keenya qaqqabe mirkaneesseera. Ragaan maddeen keenya kun akka ibsutti waraanni qindaa'aan kun erga uummata irratti humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin baname torban darbee jira. Meeshaalee waraanaa gurguddootiin kan deeggaraman humnoonni kunniin lolaanicha irratti bananiin gandoota baadiyyaa sadii irratti miidhaan hamaan qaqqabeera. Lubbuun namoota nagaa lakkoofsaan 31 ta'anii darbuu kan mul'isu ragaa naannichaa nu qaqqabe ganda Hagaloo Tuulamii jedhamu keessatti qofaa namoonni nagaa baay'inaan 27 ta'an ajjeefamuu ibseera. Namoota ajjeefaman kanneen keessa daa'imman, haadholii fi abbootiin akkasumas dargaggoonni ni argamus jedhameera. Namoonni gariin madaa'uun hospitaala seensifamuu isaanii ragaan arganne ni agarsiisa. Namoonni miidhaan cimaan qaqqabee hospitaala seenan 10 akka ta'anis ibsameera. Waraana finxaaleeyyii Amaaraa kanaan shamarran Oromoo sadii humnoota kanaan butamanii hanga ammaatti eessatti akka geeffaman hin baramin jirus jedhameera. Lola qindaa'aa gareen milishaa faannoo Amaaraa uummata hidhannoo maleeyyii kanarratti baneen manni jiraattotaa gubachuu, qabeenyaan hawaasaa saamamuun akkasumas misoomaawwan bu'uuraa buufata fayyaa fi manneen barnootaa gubataniiru jedhameera. Ganda Hagaloo Tuulamii keessatti manneen qonnaan bultootaa 800 guutummaan guutuutti kan gubatan yoo ta'u, horii gaanfaa fi kotte duudaa dabalatee beellanni saamaman baay'inni isaanii 10,100 caalaa akka ta'e ragaan argame mul'isee jira. Aanaa Sibuu Siree ganda Diichoo Abbaa Garmaamaa jedhamu keessattis bifuma wal fakkaatuun gochi duguuggaa sanyii raawwatamu ragaan argame mul'iseera. Aleellaa qindaa'aa kanaan magaalli ganda baadiyyaa Hagaloo jedhamu guutuutti barbadaa'ee jiraachuusaa kan ibsu ragaan kun aleellaan hanga yoonaa itti fufuun gara gandoota baadiyyaa birootti darbaa jiraachuu agarsiiseera. Uummanni qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqifame kun gaaddisa jalatti boqotu dhabee rakkoof saaxilamee jiraachuu ragaa naannichaa nu qaqqabeesseera. Uummata kanaaf gargaarsi midhaan nyaataa fi birmannaan atattamaan akka barbaachisus eeramee jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu aanaalee hedduu keessatti rakkoo wal fakkaataa qaqqabsiisaa jiraachuu isaanii yeroo adda addaatti gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Tuunni gadaa karrayyuu sirna haxaarrii gaggeessee gumaa morme. Tuunni gadaa karrayyuu ji'a 3 dura ajjeechaa miseensota gadaa michillee qaamolee nageenya mootummaan irratti raawwateen wal qabatee sirna haxaarrii kan qulqulleessuu fi falannaa gaggeessuun adeemsa gumaa baasuu qaama mootummaan yaalamaa jiru fudhatama dhabsiisaniiru. Godina Shawaa Bahaa Fantaalleetti tuunni gadaa karrayyuu afran hafan gadaa Meelbaa, gadaa Birmajii, gadaa Haalchisaa fi gadaa Roobalee bakka miseensonni gadaa michillee itti jilichaa turanii fi humnoota mootummaan irraa qabamanitti sirni falannaa gaggeessaa jiru. Abbaa Bokkuu Abbaa Duulaa dabalatee miseensonni gadaa michillee jirarra turan 31 ta'an erga humnoota nageenya mootummaan butamanii achi keessaa immoo 14 ajjeefamanii booda guyyaa 100ffaa isaas sirna maxxarrii fi falannaa kana waliin raawwatameera. Dhalataan karrayyuu sirna falannaa kana irratti qaamaan argaman obbo Lalisaa Barchoo sirni falannaa kana xaarrii jedhamu bakka ajjeechaan kun itti raawwate bakka abbootiin gadaa fi miseensonni gadaa biroon jila itti gaggeessaa turan irraa qabaman bakka jalqabaa irraa godaanan kan Bokkuu Magarsaa jedhamuu fi bakka bokkuu itti biqilfatan kan mootummaa Kaarraa jedhamu qulqulleessuu kun haxaarrii raawwatameera jedhaniiru. Yoo gadaan kun hin qulqulloofne gadaan michillee borus bakka jila
jalatti qopheessuu fi qubatu waan ta'eef hin qulqulloofne jedhamee amanama kan jedhan obbo Lalisaan yaa waaqa hooda kana nutti hin deebisiin jedhee waa'ee kana lammata hin dubbannu cufneerra jedhee qulqulleessa jedhaniiru. Sirna kanarratti abbootiin gadaa tuuta gadaa Karrayyuu shananuu argamanii falataniirus jedhaniiru. Qaalluu gadaa Karrayyuu akka ta'an kan himan Awee Qumbii Qaalluu adeemsa falannaa kana yoo himan erga dachiin haxaaramee booda halkan ibaada guddoorra bulle jedhaniiru. Kormi 8 ta'u falannaa kan kadhaa rabbiitiif qalameera kan jedhan Aween uummata hedduu yaa'ee kadhannaa rabbii ammallee itti fufaa jira jechuun BBC'tti himaniiru. Sirna xaarrii fi falannaa kana cinaatti guyyaa 100ffaa miseensonni gadaa Michillee itti ajjeefaman kan yaadatame yeroo ta'u ajjechaa fi gaddi kun Karrayyuu qofa osoo hin taane gadda Oromoo hundaa waan ta'eef waggaa waggaan Oromoo waliin akka yaadannu yaadachiifna kan jedhan obbo Lalisaan guyyaa toonni abbootii gadaa Michillee jublaan itti ajjeefaman waan ta'eef uummanni Oromoo hunduu bara baraan yeroo yaadannoo akka nu cinaa dhaabbatu gaafanna jechuun dhaamaniiru. Bakka taateen ajjechaa sun itti raawwatetti yaadannoodhaaf biqiltuun odaa fi ejersa dhaabameera. Obbo Awee fi obbo Lalisaatti dabaluun akka gadaa Karrayyuutti abbaan gadaa kan naannichatti abbaa bokkuu jedhamuun yaamamu yoo du'e miseensa maatii keessaa obboleessa yookaan ilmi bakka bu'uun durumaa waan beekamuuf abbaan gadaa eenyu akka ta'e ni beekama. Filannoos hin barbaadu jedhaniiru. Sirna falannaa yookaan haxaarrii kanarrattis miseensota guutuu gadaa Michillee dhumaniif yaadannoo fi hoonni amma qaqqabe akka hin deebine ibaada godhuun alatti yaadni gadaa Michillee haaromsuu yookaan filachuu adeemsifame jedhu sirrii miti jedhaniiru. Abbaan gadaa Kadiroo Hawaas du'us obboleessi isaa gadaa Hawaas abbaa gadaa ta'e itti fufa kan jedhan obbo Lalisaan inni biyya ormaa waan jiraatuuf qaamaan dhufee yeroo gadaa hafte hin gaggeessu yoo ta'e ilmi Kadiroo umuriin xiqqaa ta'us abbaa gadaa kan abbaa bokkuu ta'e nama boruu mi'eessoo jedhamuun gargaarama akka itti fufu himaniiru. Ajjechaa miseensota gadaa Michillee raawwatameen wal qabate ragaaleen hedduun aangawoonni mootummaa sadarkaa adda addaa irra jiran hirmaataniiru jedhu bahaa kan jiru ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa hangamma poolisoonni 2 to'annaa jala ooluu ibsee ture. Dabalataan jaarsolii biyyaa Karrayyuu irraa akka iyyaafannetti ammoo mootummaan dubbiin ajjechaa kun karaa sirna gumaa akka raawwatamee furmaata argatu tattaafataa jira. Obbo Awee Qumbii abbaa gadaa Qaalluu bokkuu ajjeesanii gumaa wanti jedhu hin jiru jedhanii akka aadaatti wanti ta'uu danda'u sirna araaraa waggaa waggaan raawwatamu jiraatus qaamni ajjechaa kana nurratti raawwate kun kana hin beeku. Yeroo sirna kana nu wajjin dalagu hin qabu nutillee hin barbaannu jedhaniiru. Jaarsoliin biyyaa filatamanii adeemsa gumaan keessatti hirmaachaa jiran irraa odeeffannoo argataniin doorsisni sirna gumaa kun akka raawwatamu dhiibbaan godhamaa akka jirullee dubbataniiru. Kunis yakka dabalataati jedhaniiru. Qaamonni barbaadaman ajjechaa kana raawwatanii fi raawwachiisan seeratti hin dhiyaanne kan jedhan namni kun dhimmi abbootii gadaa deebi'ee ajandaa akka hin taane dhugaa abbootii gadaa dhugaa Karrayyuudha dhugaa Oromoo maallaqaan dhoksuuf yaalaa jiru jedhaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu walabummaa neetwoorkii qopheessine sangammaa ture. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii jenna.